kabajamuuf jaalatamu daawwattoota gooftaan kaluu digital miidiyaa oduu guyyaa irraa qaban isin dhiyaannee jira. Oduu har'a kan isinitti himuun obsaarii ta'anii oduu keenya jalqaban. Oromiyaatti sarbamiinsa mirga namummaatiif raawwatamaa jiru irratti mootummaan xiyyeeffannaa hin kennine jaangumii manguddoo Oromoodhaa mirga namummaatiif falmu. Naannoo Oromiyaatti iddoo garaagaraatti sarbama mirga namummaatti raawwatamuuf mootummaan xiyyeeffannaa hin laanne jaangumiin manguddoo namummaa Itoophiyaati. Humnoota nageenyaa mootummaatii fi hidhattoota sarbamiinsa mirga namummaa garaagaraa dhaqqabaa jiru furmaata akka argatuuf irra deddeebiidhaan qaamna ilaallatuuf gaafachuudhaaf rakkoon kun yeroo yerootti hammaachaa dhufee jaan ibsi gumii manguddoo namummaa Itoophiyaa fuulbara 2023 baaseen. Haala kanaanis lammiilee lubbuun dabranii fi qaamni miidhaman qabeenya isaanii saamamanii fi mancaan akkasumas qe'ee irraa buqqa'an jirus jee gumiin kun. Ibsi kun sarbamoota mirga namummaa naannichaatti raawwatamee jaamin haleellaa godinaalee lixa Oromiyaattis raawwatames eeretti jira. Wallaggaa bahaa aanaa giddaa ayyaana ejersaatti gaafa guyyaa lama bara 2016 akka lakkoofsa biyyattiitti haleellaa hidhattoonni raawwatanii maatii tokko keessaa namoonni 4 ajjeefamuu ibsuudhaan kiraamutti lubbuun namoota tokko darbuun namoonni biraa madaa'ee jiraachuu isaati ibseeti jira. Itoophiyaa keessatti iddoolee garaagaraa keessatti haalli nageenyaa ummata nagaa irratti sababaan taaniif lubbuu dhabaa jiranii fi qabeenya isaa irraatis buqqaa jiraachuu isaanii ibsi kunis eereeti jira. Toleegaa daawwattoota keenya oduutti aanutti yeroon isin dabarsu lixa Oromiyaatti weerara buusaatiin dararamaa kan jiran jiraattonni ta'uunis dhaga'ameeti jira. Weerara dhibee buusaa godinaalee lixa Oromiyaa keessatti ji'a 3 dabran keessatti babal'achaa jiraachuun isaatis haalaan dhaga'ameeti jira. Kan ammallee hammaatee itti fufee ta'uu isaatis ibsameeti jira. Samiir Jootee waan qindeeffate qaba. Lixa Oromiyaatti weerara buusaatiin dararamaa kan jiru hawaasni aanaa beekii hanqina nyaataa rakkoo dabalataa itti ta'uu himame. Lixa Oromiyaatti weerara buusaatiin dararamaa kan jiru hawaasni aanaa beekii hanqina nyaataa rakkoo dabalataa itti ta'uun himame. Weerara dhibee buusaa godinaalee lixa Oromiyaa keessatti ji'a 3 dabran keessa babal'achaa jiru ammallee hammaatee jiraachuutu dubbatamaa jira. Godina Wallagga lixaa aanaa beekii fi Qondaalaatti weerarri dhibee buusaa dabalataan uummatni hanqina nyaataatiin miidhamaa jiraachuun himame. Jiraattonni aanaa beekii hospitaala beekitti yaalamaa jiran akka himanitti boolla tokkotti nama 2 fi 3 awwaalaa jira. Namni buna danfisee waliif kannulleen dhibee jira jechuudhaan dubbatu. Daayirektarri fayyaa hospitaala sadarkaa duraa Dr. Birmadaa Mokonnin yaada baatii dabre keessa addis istaandaardii filataniin ji'a fulbanaa booda caalanni hammaata jennee sodaa qabna. Haalli kun xiyyeeffannoo guddaa barbaada. Gama biiroo fayyaa godina lixaa Oromiyaa fi Oromiyaarraa hanga tokko xiyyeeffannoon kun namaa fi jiraachuullee gayaa miti jechuun dubbatu. Garuu baay'ina weerarichaa fi baay'ina dhukkubsataa jiru faana kan walgituu miti. Qoricha dhiiga oksijiina dhukkubsattoota faana kan walgituu miti jechuudhaanis yaada isaanii kaasaniitu jiru. Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa aanaa beekii obbo Lataa Bantiitti yaada waliif kennaniin namoonni 36 dhibee busaatiin yaalamaa osoo jiranii du'an jechuudhaan dubbatu. Akka Lataan himanitti namoota 10,000 fi 250 dhibee kanaan qabamanii sadarkaa dhaabbilee fayyaatti yaalamanii kanneen keessaa namoonni 36 lubbuun isaanii dabruu ibsaniitu jiru. Itti dabaluunis namoonni dhibee kanaan lubbuun isaanii dhaban hawaasa keessaa baay'ee ta'uu waan danda'aniif gareen qorannoo gaggeessuu bobbaasanii akka jiran himaniitu jiru. Tolee daawwattoota keenya oduu keenya gara biyya alaatti yeroon isin dabarsu ammoo biyyoonni lixaa 4 gocha hammeenyaa Sudaan keessatti raawwatamaa jiru qorachuu akka gaafatan mootummoota gamtoomaniittis gaafachuu isaaniittis ibsameeti jira. Amerikaa, Ingilizii fi Noorweey Jarman akka gocha hammeenyaa Sudaan keessatti raawwatama jaamee irratti qorannoo akka eegaluuf yaada mana marii mirgoota namummaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhiyeessuuf akka jiran Reuters gabaase. Amerikaan namoota tasgabbii dhabuudhaan Sudaan keessatti hammeessa irrattis qoqqobbii haaree kaa'uudhaaf isaan yaadatamaatii jira. Sudaan keessatti erga baatii eblaa dabree waraanni humna waraanaa Sudaanii fi humnoota tarkaanfii saffisaa jidduutti ka'es dhiigni dhangala'oo fi walitti bu'insi jiraattota qe'ee irra jiran buqqaa'uu itti fufeeti jiraachuunis ibse. Naannolee walitti bu'insa kanaan hedduun isaanii kan miidhaman keessaa Darfur lixaa keessatti ammoo yeroo ta'u magaalattii keessatti jeequmsi kun lubbuu sabaa fi sablammootaa dhibbaan lakkaa'amanii galaafateeti jiraachuunis eerameeti jira. Walitti bu'insi kun dhimma keessatti kan jaalamoo mootummaan Sudaan namoota qulqulluu ajjeesuu keessaa harka akka hin qabnes ibse. Yaadni biyyoonni lixaa dhiyeessan kun garee dhugaa barbaaduuf namoota sadiif of keessaa qabu akkasumatti illee dhiittaa mirga namummaa Sudaan keessatti ji'oota 5 dabran keessa raawwatameen akka qoratuuf kan hundeeffames dhiyeesseeti jira. Ogeeyyiin sarbama seeraa galmeessuudhaaf mana marii miseensota 47 qabu kana
kanaaf karaa afaanii fi barreeffamaan akka dhiyeessan sanada yaadaa murtii kana keessattis harameeti jira jechuunis eerameeti jira. Yaalii Ameerikaa fi Suudii Arabiyaa akkasumas illee IGAD fi biyyoonni Afrikaa hedduun araara biyyoota keessatti buusuudhaaf nageenya biyyattiif tumsaa godhan keessatti milkaa'uu dhabuun isaatis yaachiseen kana keessattis akka hammatamus dubbatamaati jira. Tolegaa daawwattoota keenya oduu keenya mallee gara xumuraatti isin tarkaanfachiisa. Turkittiin naannoo ministeera biyyattii keessatti haleellaa raawwatameen midhaan dhaqqabamuun isaatis ibsameeti jira. Turkittii guyyaa arraantanaa midhaan dhaqqabeen hanga ammaan tanaatti fuullee waajjira ministeera biyya keessatti dhoo'insa midhaan dhaqqabuun himamaati jira. Badhaasa Jaafar oduu kana akka itti aanutti nuuf qindeessa. Turkitti naannoo ministeera biyya keessaa magaalaa Ankaritti kan raawwate haleellaa shororkeessummaadha jedhu ministeerri biyya keessaa. Haleellaa kanaanis poolisoonni lama madaa'anii jiraachuus ibseeti jira. Namoonni haleellaa kana qaqqabsiisan lama ta'uudhaan konkolaataa daldalaa keessa taa'uudhaan toora naannoo sa'aatii 3 fi daqiiqaa 30tti haleellicha akka raawwatan Alii Yarkaayin ibsaniiti jiru. Kanneen keessaa tokko battalumatti ofii isaatiif yoo ofitti dhukaasu inni kan meeshaa waraanaa waliin qabamuus ibseeti jira. Dhoo'insi kun yaa'een paarlaamaa biyyattii jalqabuuf sa'aatii muraasni yoo hafu kan qaqqabe ta'us ibsaneeti jiru. Warreen haleellaa kana raawwatan eenyu akka ta'e garuu hin baramne qaamni itti gaafatamummaa fudhatus hin jiru jechuun ibseeti jira. Naannoo sanatti dhukaasni qawwee dhagahamaa akka ture miidiyaan biyyattii gabaasaniiti turan. Poolisoonni iddoo rakkoon mudate cufuun tajaajila hatattamaa gara iddoon taateen kanatti akka qaqqabus gochaati jiru. Hamma shororkeessaan inni dhuma meeshaa isaa gatutti qabsoo keenya itti fufnaa jedhu ministeerri biyya alaa Alii Yarkaayin. Pirezidaantiin Turkii Xayyib Erdogan baniinsa yaa'ii paarlaamaa biyyattii kanarratti haasawaa taasisuuf sa'aatii muraasni yeroo ofutti dhukaasni kun kan banamedha. Tolegaa daawwattoota keenya oduu guyyaa irraa tanaaf qabnu hanganuma hanga oduu biraatti walagaruu kan nagaa walitti dhaammannu ta'a. Afroon qal'oo diijitaal miidiyaa irraa oduu irraa kan isin faana ture aanoo obsaaru daanii gara ogummaa kaameraattis saalaa Abdul Hakimtoon isin faana ture. Isin daawwachuu keessatti galata qabdan. Afroon qal'oo diijitaal miidiyaan areera uummataa akkan gaarii qabaadha.